السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجب بيا كيسن أن نجاكوت الحمد لله. أكم عافيان كيسن جروب جرين ما فكات الحمد لله رب العالمين. نبر بريدة دان سنين جدا أبوليان هنكو. أكم عافيان كيسن جروب جرين ما فكات الحمد لله رب العالمين. نبر بريدة دان سنين جدا أبوليان هنكو. akkasuma warroonni amantaa biraa akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii an nagaa kooti alhamdulillah akkam nagaa jirtu baga nagaa nuuf jiraataniin isin jedha. akkasuma warroonni dodolaa show jalatti argamtan share subscribe like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaan isin jenna. Orroftoota kan koo maal haasa'uu dhufte yoo jettan taate wanni an haasa'uu dhufe waa'ee Kimiyaatii fi Abdii fi Jawaadeedhaati. Obboleeyyan kan koo Kimiyaa, Jawaadee, Abdii yeroo dheeraadha yeroon isaan wal dararaa turan jechuudha. Hedduu takka wal dararuu jiranii, hedduu takka wal miidhuu jiranii, hedduu takka garuu wanni ani jedhu yoo isaan nama miidhuu taate malee namni isaan hin miine, namni tokko isaan hin miine akkasii Jawaadee qabanii Jawaadee ilmaan isaa irraa isa miidhuun hedduu takka gara nama nyaata. Wallahi hedduu gara nama nyaata. Obboleeyyan kan koo san keessaayyuu Jawaadeen yeroo ammaa keessatti ni dhukkubaa jedhanii haasa'uu jiranii. Wallahi rabbiin isaanii alaafisu keessattuu Kimiyaan jechuudha. Kimiyaan maraattuun isiinuu nama hin dhiibne eenyu isii dhiisa. Isiinuu rabbiin hin sodaanne eenyutu arraba isii irra silaa gallashidha. Garuu isii sodaa osoo hin taane isii kabajuu osoo hin taane nama arrabsuun dura of kabajuudha. Obboleeyyan kan koo wallahi hedduu na aarsitee ani silaa osoo arrabni kawaa fiduuti arrabsanii silaa nama sanii osoo waan harkaa baasan ta'e silaa namni homa danda'u nama waa jechuu ma danda'u silaa isiin waa jedhanii isiin nama waa jetti. Wallahi rabbi si haala fisu siin jedha. Isii haala fisu. Akkasuma obboleeyyan kan koo akkasii Jawaadee dhukkubsanii Jawaadeen dhukkubsatarra jira. San keessaayyuu siin asiira isaaf bitanii dhuddi jala asiiraan dhuga jala waan inni nyaatu ana nyaachuu jira, uffata inni uffachuu jiru ana uffachuu jira. Maali yaa jama diraamaa hojjechuu jira moo dubbiin akka diraamaa na fakkaatti. Diraamaa hojjechuu jira moo dhugaa haasa'uu jiranii Allahu alam. Hedduu nama dhiba. Maaliifiyyuu haasawni isaanii takkii wal lolanii takkii walii galanii namaafuu galu. Isaanuu walii galuu dhabaninuu raasaa teettee isaan daawwattu eessaa galaa jechuu. Akkamittiin nu galare isaanuu walii galuutti jira nu akkami nu galaayyuu haasofni isaanii. Haasofni isaanii garuu hedduu takka wal'aadha. Habibti maallaqa isaan yaalle kana yoo fidde Jawaadee nu siif kennuu hin dandeenya. Furmaateetu dhukkubsachiise Jawaadee. Furmaatee dhukkubsachiise isintu dhukkubsachiise. Isintu waan hin taane kiniina hin taane marfee hin taane waraantanii qabdanii nama dararuurra isintu dhukkubsachiise malee way furmaateen dhukkubsachiifte. Kun wanni furmaatee gaafatu hin jiru. Wanni furmaatee keessa galchu hin jiru. Yoo feetan irraa kafaltanii yoo kafaluu baattanii isa fayyaa isaa qofa barbaanna. Fayyaa isaa barbaanna. Isa fayyisaati gara ilmaan isaa deebisaa. Maal isin godhe maaliin isin miidhe miskiintichi rabbi. Diddeemee ilmaan ofii horachuu jira. Wallahi Abdii ijoolleen isaa obboleettii tantee irraa dhalatte amma gizee diqqeennaatii fi waasi godhuu hin dandeettu garuu. Gizee guddatte garuu gaabbuu teetta. Seenaan miidiyaa raawwee yeroo kamuu hin badu sajjallaan nima bayaa. Garuu
eessuma keenyatu abbaa keenya akkana godhe jechuun ijoollee tana hin hafu hafan qabu garuu yoo guddatte ijoollee tana akka itti afoo dhaabattuun akka itti eessuma taatuuf situ beeka. Ijoollee abbaa isaanii kaata akkana miitu kun boru yookiin bakka biraa ga'anii si'uu rakkina baasuu kan danda'an ofiiyyuu rakkina keessa of naqxeetiin jirtaati. Teetiifuu rakkina keessa jirtaa. Hadha kanatti didiqqaatan malee boru bakka biraa ga'anii seenaan ima sitti hafti. Yoo akka hin seenofne akka boru hin seenofne boru seenaan na gaafata yoo hin jenne abbaa ijoollee fayyiftee mana deebisuufii qabda. Akkuma itti dura manaa baaftetti abbaa kana fayyiftee akka duraanitti deebiftee mana deebisuufii qabda. Kan dura miitee kan dura dararaa meeqa keessa naqxee sin geenne hadhatti ammoo hadhallee deebitee dararaa hedduu keessa naquu jirta. Maali xiqqoollee yaaddu? Ati abbaa ijoolleetiimi? Ijoolleen tanteetu boru yeroo guddatte abbaan keenya waan akkanaa hojjetaa ture. Sitti saalfachuu teetti. Dhugaa rabbiititti. Sitti saalfachuu teetti ijoolleen teetu. Miidiyaa irratti gadhiisu jirtaa bara waan dileetti kana. Waan dileet gootee dileetiitti hin banne bar. Homa fedhellee taa'u sajjallaa wanni kun numa baya. Maqaa waan kanaa itti baafnaan itti barreessinaan numa baya. Osoo seenaa bareedduu seenaa ijoolleen tantee boru sitti gammadu daladdeera sii bareedaadha. Osoo seenaa haatinii fi abbaan kan keetii fi firri kan keetii fi aliin kan kee itti gammaddu. Osoo daladdee irra bareedaadha. Kimiyaan ammoo tan gara hundaayyuu hin qabne. Atis seenaan si gaafata. Homa fedhellee taatu seenaan si gaafata. Ijoolleen tanteetuun haati teen akkana nama miidhaa turte jettee yookiin inshaallah gizee itti gadditu jira. Gizee ijoolleen tante si saalfachiiftu jira. Jalaa dhosuuf hin taatu miidiyaa irra bahe gara hunda seene. Kanaafiyyuu